Yohaannis erge isa duraa qonnaa ta'u waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sanas kabau mali farra pamana rajira purin ilmanama nawami darbate nangatu sichijana pakunna ekatu nawami darbate nangatu sichijana karana ekatu Yohaannis erge isa duraa qonnaa tokko waa'ee isa jalqabaa jalqabee ture sagalee jireenyaa sana isiniif hin caafnu nuyi isa dhageenyerra ija keenyaanis isa argineerra ilaallees harka keenyaan isa qaqqabanneerra jireenyichi mul'ifameera nuyi isa argineerra isaafis dhugaa hin baana jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nuttis mul'ifame kana isinitti hin himna isinis nu wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isiniif hin himna tokkummaan keenya immoo abbaadhaa wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjinis kana hundumaas gammachuun keenya guutuu akka ta'uuf isiniif caafna Waaqayyo ifa dukkanis matumaa isa keessa hin jiru ergaan nuyi isa irraa dhageenye isinitti himnus isuma kana Waaqayyo wajjin tokkummaa qabna jennee kana keessa yoo deddeebine hin somna akka dhugaa sanaattis hin jiraannu akka inni ifa keessa jiru nuyis ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenyaa wajjin tokkummaa qabna diinni ilma isaa Yesuus immoo cubbuu hundumatti nu qulleessa cubbuu hin qabnu yoo jenne of hin sossomna dhugaanis nu keessa hin jiru cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisa jal'ina keenya hundumaattis nu qulleessa nuyi cubbuu hin hojjenne yoo jenne immoo isa sobduu hin goona dubbiin isaas nu keessa hin jiru nawami darbate nangatu sichijala karana ekatu Ayesa miti jora de gauma kamne ala garin kabam kango tankona kinne yala fafi on fakades nama barama o mami temi kuya Yesus ufodan butama odan kabau mali farra pamana rajira purin ilmanama nawami darbate nangatu sichijala pakunna ekatu nawami darbate nangatu sichijala karana ekatu boqonnaa lama Yesuus Kiristoos nama nuuf dubbatu ta'uu isaa yaa ijoollee ko akka isin cubbuu hin hojjenneef kana isiniifan caafa namni tokko illee yoo cubbuu hojjete garuu nama nuuf dhaabbatu abbaa biraa qabna inni Yesuus Kiristoos isa qajeelaadha inni furee cubbuu keenyaati cubbuu keenya duwwaadhaafis miti cubbuu guutummaa biyya lafaatiifis malee abboommii isaa eeguudhaan isa beekuu keenya hin hubanna namni ani isa beeka jedhe abboommii isaa immoo hin eegne sobdoodha dhugaanis isa keessa hin jiru namni dubbii isaa eegu Waaqayyoon dhugumaan akka jaallatu fiixaan baasee hin agarsiisa kanaanis isatti jiraachuu keenya hin hubanna namni isatti nan jiraadha jedhu immoo karaa Yesuus Kiristoos irra adeemuun in ta'aafi michoota ko abboommii moofaa isa durii jalqabee isin bira ture malee amma abboommii haaraa isiniif hin caafu abboommiin moofaan sun immoo dubbicha isuma isin dhageessanidha
karaa tokko immoo abboommiin haaraa isiniif nan caafa. Kunis isa biratti isin birattis dhugaadha. Hifni dhugaa hammuma waa ibsuuf dukkan darbuutti jira. Namni ani ifa keessan jira jechaa obboleessa isaa immoo jibbu ammayyuu dukkana keessa jira. Namni obboleessa isaa jaallatu ifa keessa hin jiraata. Isa keessas wanti nama gufachiisu. Namni obboleessa isaa jibbu garuu dukkana keessa jira. Dukkanicha keessas hin deddeebi'a. Dukkanichi ija isaa waan jaamseef gara itti adeemu hin beeku. Isin ijoollee nana, maqaa isaatiin cubbuun keessan akka isiniif dhiifame isiniif caafuttan jira. Isin abboota nana, isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka isin beektaniif isiniif caafuttan jira. Isin dargaggoota nana, isa hamaa akka mootaniif isiniif caafuttan jira. Isin ijoollota nana, abbaa akka isin beektaniif isiniif caafeera. Isin abboota nana, isa jalqabaa jalqabee jiru sana akka beektaniif isiniif caafeera. Isin dargaggoota nana, isin jaboota akka taatan dubbiin Waaqayyoos isin keessa akka jiraatu isa hamaas akka mootaniif isiniif caafeera. Biyya lafaa yookis waan biyya lafaa jaalachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaalachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaalachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenya kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin ba'u. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu hin darba. Namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan in jiraata. Ijoollee, yeroon kun isa dhumaati. Kiristoosin kan mormu akka dhufu kanaan dura dhageessaniirtu. Ammas warri Kiristoosin morman baay'ataniiru. Kanaafis yerichi isa dhumaa akka ta'e nuyi hin beekna. Isaan nu keessaa bahan malee kan keenya miti. Utuu kan keenya ta'anii nu wajjin itti fufu turan. Garuu isaan hundinuu kan keenya akka hin ta'in haa mul'atuuf nu keessaa bahan. Isin garuu isa qulqulluu sanaan dibamtaniirtu. Hundumti keessanis beektota. Isin dhugaa waan hin beekneefan isiniif caafa miti. Waan isin isa beektaniif dhugaa keessas soomni tokko illee waan hin baaneefan isiniif caafa malee. Isuma Yesuus kun Kiristoos yookiin Masicha ta'uu isaa ganu malee sobduun eenyuree? Mormituun Kiristoos inni abbaa fi ilma ganu isa kana. Namni ilmicha ganu abbicha wajjin firooma hin qabu. Ilmicha amanachuu isaa kan beeksus immoo abbicha wajjinis firooma qaba. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa jiraatu. Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa yoo jiraate isinis ilmichaa fi abbaa keessa hin jiraattu. Abdiin inni nu abdachiise isa kana. Innis jireenya bara baraati. Kanas waa'ee warra karaa irraa isin kaachisutti jiraniifan isiniif caafe. Dibanni isin isa biraa fudhattan garuu isin keessa hin jiraata. Inni waan isin barsiisuuf namni biraa isin barsiisuu hin barbaachisu. Hafuurri isaa inni dibata jedhamee kun waa'ee waan hundumaa isin barsiisa. Barsiifni isaas dhugaadha. Sobnis keessa hin jiru. Egaa akkuma inni isin barsiisutti isatti jiraadha. Ammas yaa ijoollee ko, yeroo Kiristoos mul'atutti ija jabina akka qabaannu malee guyyaa dhufa isaatii yeelloodhaan akka hin rifanneef isumatti jiraadha. Inni qajeelaa ta'uu isaa herga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uu isaa hubachuu hin dandeessu. Darbatee nangatu sichi jaalam karaan na eeggatu.
Ariyeessa miti joonaa deegaa uumaan qabne dhaala gaariin qabam kan gooftaan koonaa kenne biyya lafaa fi on fakkaaddes nama abaarama homaa miti mi guyyaa Yesuus dhufoodan buutama oodan qabaa maaliif arraafamaan irra jira furiin ilmaan namaa kan nawaamii darbatee nangatu sichi caalaa kakuun na eeggatu kan nawaamii darbatee nangatu sichi caalaa karaan na eeggatu. Abbaan jaalala guddaa attamii akka nutti agarsiise mee ilaalaa. Jaalala kanaan nu ijoollee Waaqayyoo jedhamnee hin waamamna. Dhugumas nu ijoollee isaati. Biyyi lafaa immoo Waaqayyoo nu waan hin beekneef nu hin beeku. Michoota ko nuyi hamma ijoollee Waaqayyooti. Isa booddee immoo maal ta'uuf akka jirru mul'ataa miti. Haa ta'u iyyuu malee yommuu inni mul'atu inni akka jirutti isa arguuf waan jirruuf akka isaa akka taanu beekna. Akka kanatti kan isa abdatu hundinuu akkuma isaa qulqulluu sanaatti of hin qulqulleessa. Cubbuu kan hojjetu hundinuu seera malee in jiraata. Cubbuunis seera malee jiraachuudha. Kiristoos cubbuu balleessuudhaaf akka mul'ate hin beektu. Inni garuu cubbuu hin qabu. Egaa namni isatti qabamee jiraatu hundinuu cubbuu hin hojjetu. Namni cubbuu hojjetu hundinuu garuu isa hin argine, isa hin beekne. Yaa ijoollee ko, homtinuu karaa irraa isin hin kaachisiin. Inni sun qajeelaa akka ta'e namni waan qajeelaa hojjetu qajeelaadha. Seexanni jalqabaa jalqabee cubbuu waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaati. Ilmi Waaqayyoo immoo hojii seexanaa diiguudhaaf mul'ate. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. Mucaa Waaqayyoo ta'es cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni waan qajeelaa hin hojjanne obboleessa isaa hin jaalannes hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan hin beekamu. Ergichi isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan wal jaalachuun nuuf ta'a isa jedhuudha. Akka Qaayin ta'uun hin ta'u. Inni kan isa hamaa sanaa ture. Obboleessa isaas hin ajjeese. Sababii maaliitiif immoo isa ajjeese? Hojiin ofii isaa hamaa ta'ee hojii obboleessa isaa qajeelaa waan ta'eef isa ajjeese. Obboloota ko, namoonni biyya lafaa yoo isin jibban hin dinqisiifatinaa. Nu obboloota waan jaalannuuf du'a keessaa gara jireenyaatti akka darbine beekna. Namni nama hin jaalanne immoo du'a keessatti afa. Obboleessa isaa kan jibbu hundinuu nama ajjeeseedha. Namni nama ajjeese abdii jireenya bara baraa of keessaa akka hin qabne isin iyyuu beektu. Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf ta'a. Namni biyya lafaa kana irratti waan ittiin jiraatu qabu dhabaa obboleessa isaatii argee yoo garaa itti jabaate jaalalli Waaqayyoo attamitti isa keessa jiraata ree? Yaa ijoollee ko, kottaa dubbiidhaa fi afaaniin utuu hin ta'in hojiidhaa fi garaa dhugaadhaan in jaalanna. Nuyi kan dhugaa ta'uu keenya kanaan hubachuuf jirra. Fuula Waaqayyoo duratti garaa keenya calluma in jechisiifna. Garaan keenya yeroo nutti faradutti immoo Waaqayyoo garaa keenya irra caalee waan hundumaa akka hubatu hin beekna. Yaa michoota ko, garaan keenya yeroo nutti hin farannettis Waaqayyoo duratti jajabina qabna. Nuyi waanuma isa kadhannu isa biraa hin fudhanna. Abboommota isaa hin eegna. Waan isa gammachiisus in hojjanna. Abboommin isaa kunis maqaa ilma koo Yesuus Kiristoositti amanaa akka abboommii inni kenneettis
walii keessan jaaladhaa nun jedha. Namni abboommota isaa eegu isa keessa hin jiraata, innis namicha keessa hin jiraata. Hafuura inni nuuf kennuunis nu keessa jiraachuu isaa hin hubanna. Kannawami darbatee nangatu sichi jaalam karaana eeggatu. Ariyeessaa miti joonaa deegaa uumaan qabne dhaala gaariin qabam kan gooftaan koonaa kenne biyya lafaa fi on fakkaaddes nama abaarama. Omamitimi guyyaa Yesus dhufoodhan butama. Odan qaboo maaliif arraafama narra jira furiin ilmaan namaa. Kannawami darbatee nangatu sichi jaalam kakuun na eeggatu. Kannawami darbatee nangatu sichi jaalam karaan na eeggatu. Boqonnaa 4. Hafuura dhugaa fi hafuura sobaa. Michoota ko warra hafuuraan hin dubbanna jedhan hunda hin amaninaa. Waaqayyo biraa yoo ta'an hafuurota isaan ittiin dubbatan qoraatii ilaalaa malee. Raajonni sobduun baay'een gara biyya lafaatti bahaniiru. Hafuurri Yesuus Kiristoos fooniin dhufuu isaa amanatee beeksisu hundinuu kan Waaqayyooti. Kanaanis hafuura Waaqayyoo ta'uu isaa hin hubattu. Hafuurri akka kanaatti Yesuusin amanatee hin beeksifne hundinuu garuu kan Waaqayyoo miti. Inni kun hafuura isa Kiristoosin mormu, isa isin akka inni dhufu dhageessanidha. Inni hammumaa biyya lafaa keessa jira. Ijoollota ko isin kan Waaqayyooti. Raajota sobduu sanas mootaniittu. Hafuura isaa biyya lafaa keessa jiru sana irra isa isin keessa jirtu caalawoo. Isaan kan biyya lafaati. Kanaaf isa biyya lafaa hin dubbatu, biyyi lafaas isaan hin dhaggeeffata. Nuyi kan Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beekus nu dhaggeeffata. Inni kan Waaqayyoo hin ta'in immoo nu hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa hafuura sobaatii gargar baafnee hin hubanna. Michoota ko jaalalli kan Waaqayyoo waan ta'eef kottaa wal hin jaalanna. Namni jaalatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis in beeka. Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyoon hin beekne. Waaqayyo akka nuyi isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu jidduutti in mul'ate. Nuyi Waaqayyoo hin jaalanne, inni garuu nu jaallate. Ilma isaas cubbuu keenyaaf furee haa ta'uuf nuuf erge. Jaalala jechuun isa kana. Michoota ko Waaqayyo akkana erga nu jaallate nuufis immoo wal jaalachuun in ta'a. Namni tokko illee Waaqayyoon takkaa hin argine yoo wal jaalanne Waaqayyoon nu keessa hin jiraata. Jaalalli inni ittiin nu jaalatus nu keessatti fiixaan ba'uu isaati. Inni hafuura ofii isaatii irraa waan nuuf kenneef nuyi isa keessa, innis nu keessa akka jiraatu hin hubanna. Abbaan ilma isaa fayyisaa biyya lafaa godhee akka hirge nuyi argineerra, dhugaas in baana. Namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa, innis Waaqayyoo keessa in jiraata. Nuyis jaalala Waaqayyoo nuuf qabu hubanneerra, amanneerras. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatus Waaqayyoo keessa hin jiraata. Waaqayyoos isa keessa in jiraata. Biyya lafaa kana keessatti akkuma Kiristoos jiraatetti jiraachuun keenya guyyaa firdiitiif ija jabina qabna. Kanaan jaalalli Waaqayyoo nu biratti fiixaan ba'uu isaati. Jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli inni iddoo ga'e sodaa gadi baasee in gata. Sodaan adabatti hidhamee waan jiruuf
namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Inni duraan dursee waan nu jaalateef nuyis koottaa hin jaalanna. Namni Waaqayyoon nan jaaladha jedhe obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa isa arge kan hin jaalanne Waaqayyoon isa hin argine jaalachuu hin danda'u. Egaa namni Waaqayyoon jaalatu obboleessa isaa immoo akka jaalatuuf abboommii kana isa biraa arganne. Samiti jora de gaun kamne ana garin kabam kango tankona kinne biyala fafi on fakades nama barama o mami temi kuya Jesus ufodan butama odan kabo mali farra famana rajira purin el manama anawami darbate nangatu sichitala kakuna ekatu anawami darbate nangatu sichitala karana ekatu Boqonnaa 5 Amantiidhaan biyya lafaa mo'uu. Yesuus kun masicha ta'uu isaa namni amanu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Isa dhalche sana namni jaalatu isa abbichaatti dhalates immoo hin jaalatu. Waaqayyoon yommuu jaalannu abboommii isaas yommuu goonu ijoollee Waaqayyoo jaalachuu keenya hin hubanna. Waaqayyoon jaalachuu jechuunis abboommota isaa eeguudha. Abboommonni isaa immoo ba'aa ulfaatoo miti. Sababii namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu biyya lafaa mo'uuf ba'aan ulfaatoo itti hin ta'an. Humni ittiin biyyi lafaa mo'amu kunis amantii keenya. Eenyutu biyya lafaa mo'uu danda'a? Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa nama amanu duwwaatu biyya lafaa mo'uu danda'a. Inni bishaaniin cuubamee dhiiga isaa dhangalaasuuf dhufe isa kana. Innis Yesuus Kiristoos. Inni bishaan duwwaadhaan miti, bishaanii fi dhiigaan dhufee malee. Hafuurri qulqulluun kana dhugaa hin ba'a. Hafuurichi dhugaadha. Dhuga baatuu sadiitu jira. Isaan kunis hafuuricha, bishaanicha, dhiigicha. Sadanuus sagalee tokkoon dhugaa ba'u. Isa namoonni dhugaa ba'an kan fudhannu erga taane inni Waaqayyoon dhugaa ba'u immoo hin caala. Dhugaan Waaqayyoos isa inni ilma isaatiif dhugaa ba'eedha. Namni ilma Waaqayyootti amanu dhugaa kana of keessaa qaba. Namni Waaqayyoon hin amanne garuu isa Waaqayyoon ilma isaatiif dhugaa ba'e waan amanuu dhiiseef Waaqayyoon sobduu gochuu isaati. Waaqayyo jireenya bara baraa nuuf kenne. Egaa dhugaan isaa isa kana. Jireenyi bara baraa kunis ilma isaa keessatti argama. Namni ilma Waaqayyoo qabaatu jireenyicha qaba. Namni ilma Waaqayyoo hin qabaanne jireenyicha hin qabu. Isin warri maqaa ilma Waaqayyootti amantan jireenya bara baraa qabaachuu keessan akka beektaniifan kana hundumaa isiniif caafe. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhaga'a. Akka kanaatti isa hin amananna. Kadhata keenya akka inni nuuf dhaga'u yoo beekne waan kadhanne akka isa biraa argannus hin beekna. Namni tokko obboleessi isaa cubbuu du'a bara baraatti isa hin geessine utuu hojjetuu yoo arge haa kadhatuuf. Waaqayyo jireenya isaaf hin kenna. Kunis warra cubbuu du'aa bara baraatti isaan hin geessine hojjetan duwwaadhaaf ta'a. Cubbuun du'a yookasiif bara baraatti nama geessu jira. Namni isa akkasii kanaaf haa kadhatu jechuu koo miti.
seera malee jiraachuun hundinuu cubbuudha. Garuu cubbuun du'a bara baraatti nama hin geessine jira. Namni mucaa Waaqayyoo ta'e cubbuutti qabamee akka hin jiraanne hin beekna. Ilmi Waaqayyoo isa hin heeka, inni hamaanis isa hin tuqu. Nuyi kan Waaqayyoo akka taane, guutummaan biyya lafaa immoo harka isaa hamaa jala akka jiru hin beekna. Ilmi Waaqayyoo dhufee isa dhugaa sana baruudhaaf hubannaa akka nuuf kenne nuyi hin beekna. Nuyi isa dhugaa sana keessa, ilma isaa Yesuus Kiristoos keessas hin jiraanna. Waaqayyo inni dhugaan, jireenyi bara baraas isa kana. Yaa ijoollee ko, waaqayyoolii tolfaman irraa of eeggadha. Darbatee nangatu sichi jaalam karaan na eeggatu. Ariyeessaa miti jooraa deegaa uumaan qabne haala gaariin qabam kan gooftaan koonaa kenne biyya lafaa fi on fakkaaddes nama abaarama homaa miti mi guyyaa Yesuus dhufoodan butama oodan qaboo maaliif arraafamaan irra jira furiin ilmaan namaa kan na waamii darbatee nangatu sichi jaalam kakuun na eeggatu kan na waamii darbatee nangatu sichi jaalaa karaa